Siif Yesuus maalidha? Baaba. Maqaa keetu natti himte ga'u nan jaalladha. Maqaa kanaan si waamu natti hin tolu waan ta'eef. Kanaaf Yesuus isuma siif ta'aati ture sani. Okay. Haadha kooti. Siif Yesuus Karaan fannifamuun. dhugaadha Okay, thank you, jireenya. thank you, thank you. Siif Yesuus fannifamuun fedha isaa ture moo dirqama isaa ture? Gaafa isin jedhu fedhee jaallatee fannifame moo giddisiifamee fannifame? Kanaaf Yesuus ana oolfachuudhaaf No, jaalalatu no. isa fannise. Okay, ofiisaa barbaadee fannifame Kanaaf akka. Okay, ofiisaa barbaadee fannifame moo giddisiifamee fannifame? jaalalaan jedhe jaalalatu isa bite. Jaalala anaa fi jaalala lubbuu keetiti. Eenyutu isa Baduun bite hin lubbuu jenne? baduun Eenyutu isa lubbuu bite keetii hin akka hin jenne? banne argee Qoy baaba akkas miti. Eenyutu isa bite hin jenne? Giddisiifamee giddiidhaan fannifame moo yookiin immoo humnaan fannifame moo fannifamuudhaaf jaallatee ofiisaa barbaadee fannifameen siin jedhe? jaalalatu isa giddisiise siin jedhee man. Okay, Namni barbaadee tokko fannifamee ofisaayyuu ofiisaa jaallatee ma barbaadee fannifamee naan jechaarta galatoomi. Gaafa dhufu ofiisaa osoo hin taane lubbuu kee oolchuudhaaf si jaalateeti. kottu rakkoon qabu waan kun Sumaarraati sirrii gante kana obsimee baaba. bar durillee Yahudaatu ganee Na Yahudaan wajjin kakuu haasoo hin haaraa barbaaddu? moosi ta'e. Na wajjin haasoo hin barbaaddu ree baabbaa kun? Wajjin haasofna. Kanaaf iyyuu Qoy wajjin haasofna obsi. maalirraa si uume? Mee gaaffii Obsi tokko waa'ee si uumamaa gaafadhu. dhiisi. Obsi waa'ee uumamaa dhiisi. Na wajjin haasoo hin feetu? Wajjin haasofna obsi. Tole gaafa dhalatu yookiin immoo gaafa lafarra deddeebi'aa ture akka fannifamu beeka ture inni? Akkam? Akka fannifamu yookiin immoo akka du'u beeka ture? Ni beeka kai? Galatoome. Akka fannifamu beeka naan jetteetta. Fedhee ofiisaa jaallatee fannifame naan jetteetta galatoome. Erga ofiisaatii fedhee fannifame ta'e yookiin immoo Jaalatee miti. dhaggeeffadhu kaa maal abbee dhaggeeffadhu ka siin buusaan asirraan si darbaa ta'uu baannaan. Maal si kadhachaa jira miti abbaa kun? Dhaggeeffadhu malee wal dhaggeeffanna. Erga jaallatee fannifame ta'e yookiin immoo fedhee fannifame erga ta'e akka fannifamus yookiin immoo akka du'us beeka erga ta'e maaliif yaa abbaa xuwwaa kana narra dabarsi yookiin immoo xoofoo kana narra dabarsi jedhee maaliif kadhatere? Fannifamuunsaa erga jaalalaan ta'e barbaadee erga ta'e fedhii qaba erga ta'e qooda gara sanatti fiigee dhaggeeffadhu kaa maal ta'e mucaan kun iyyuu dhaggeeffadhu kaa maal isa waldaa keessa faarfannaa wal saaman miti dhaggeeffadhu malee maal aabbee wal dhaggeeffanna maaliif boo'ee kadhatee xuwwaa kana narra dabarsi jedhee sooma galee maaloo narra dabarsi jedhee maaliif kadhate jedharee macaafii ati itti amantu nama nana. Sodaatee sitti fakkaate jaalalatu isa bite siin jedheeram. Erga jaalalaan dhaqe erga jaalalaan fannifamuu filate maaliif immoo narra dabarsi jedhee kadhateen siin jedhe. Maaf ayii jetta naa deebisi. Hubannaa biyya lafaa. Hubannaa biyya lafaa miti akka hubattetti naa deebisi maaliif kadhate kadhannaa yeroo sana narra dabarsi jedhu suni hin barbaachisaa wayii. Hin barbaachisa ture. Barbaachisnaanuu kadhate. Maa ishi kadhati Yesuusiin dhagaamamuun dhagaamu ture nama nana kadhati Yesuusii abbaa isaa biratti dhagaamamuun dhagaamu. Kadhanni Yesuus maaf hin dhagaamne? Maaliif gaafa xoofuu kana irra dabarsi jedhee kadhate dhagaamuu fididire? Abbaa isaa isa erge san. Ahaa. Yesuus Mhm. amanamummaa Ishee. uffatee gara biyya lafaa dhufe. Okay. Amma ka gara qoosatti wanta si barsiisuu hin qabu si ati Lakkii guyyaa lakkii naa adii waan deebisi. ta'eef iyyuu Inni ati ilaala na taasise rakkoon qabu ani qase deensi taasa. Suute deensi taasa baay'ee laaffisi taasa'aati. Ishi kadhati Yesuus erga dhagaama ta'e maaliif garaatti jabaatee abbaan maaliif dhaga'uu didee? Ishi erga jaallatee moo fannifamuu deemaa jira ta'e dafee akkan fannifamuuf na gargaari jedhee kadhachuu qabamoo maaloo akkan hin fannifamneef xoofoo kanarra dabarsi xuwwaa kanarra dabarsi jedhee kadhachuu qaba ture. Maaliif immoo ishi dhaga'amuu fidide? dhagaameera dhagaamnaan nuyi miti gara abbaa ol ba'e. Aha erga dhaga'ameera ta'es immoo maaliif fannifame jetture? Siif Yesuus hin fannifamne. Maal abbeeffannee illee jira. Amantii akkam jennee fudhachuu dandeenya kiristaanummaa fudhannuume. Macaafa qulqulluu keessatti
iddoo takkatti kiristaanummaan amantiidha kan jedhu hin jiru. Caqafamee hin jiru. Caafamni isaas hin jiru. Maal ta'uu fudhanna jechuudha. Ilmi namaa wal gahee kitaabaan alatti mari'atee yaada ufiitiin amantii haaraa uummachuu mirkaneessaa jechuudha. Fakkeenyaaf kitaaba saayikoloojii namaatiin kaahaman yoo dubbisnu kitaaboleen seenaa hedduun isaa yeroo dubbatu akka fakkeenyaaf amantii pheenxee fudhannume. Jaarraa 16ffaa keessa Maartiin Luuter sababbii aarii yookaahuu xiyyeeffannaa kaatoolikii irratti qabuuf jecha eegalee jedha. Isinii galaami? Sababbii kaatoolikii dhiibbaa isii gochuuf jecha jaarraa 16ffaa keessa eegalee jedha. Kana ammoo nu osoo hin taane hayyoonni seenaa hunduu ni beekan, ni barsiisan jechuudha. Isinii galaami? Sababbii kana ta'eef amantiin akkasiillee jiraachuu danda'a. Amantiin 10,131 addunyaa irratti argamti yeroo hadhaa jedhanii addunyaan mirkaneessanii jiru. Sana keessa amantiin dhugaa takkittiidha. Amantiin takkittiin sun alhamdulillah islaamummaa duwwaadha. Yoo akka jettu kana nadhiikoo amantaa hin qabaatin, amantaan kan kee kiristaanas yoo hin ta'in, islaamas yoo hin ta'in, amantaa biraas yoo hin ta'in, tolchiitiin hubadhuu amantii dhugaa keessaa filadhuutiin qabadhu. Maaf jennaan ilmi namaa kun hundinuu erga jiraatiin booda sammuun isaa akka waaqayyoon tokko jiru itti himti. Garuu waaqayyoo san akka itti waaqessan, akka itti gabbaran, akka itti kadhatan, akka itti sagadaniif kan namaa himu karaa nabiyyootaatiin jechuudha. Isinii galaami? Karaa nabiyyootaatiin. Karaan nabiyyootaa sun karaa kamii ammoo hubadhuutiin dubbisii islaamallee gaafadhu siin jedha. Nadhii bira jirtaami? Isin dhaggeeffataa jiran amantaa amma biyya keessa jiran kana hunda irratti hanqinni maalinni jedhee kan isinitti himu amantaa kamuu afaan dhalootatiin amma amantaan islaamaa kasirritti barame ka ittiin barraa'es afaan arabaati. Afaan arabaa kanarraa afaan dhaloota. Anamma afaan arabiffaatiin si dubbataara moo afaan oromiffaatiin si dubbataara? Afaan oromiffaatiin natti dubbataa jirtan. Uummanni garuu qur'aanuma kana afaan dhaloota isaatiin akka baratu taasifamee jira jechaa jira baran. Taasifamee jira obboleessa kunoo afaan oromootiin nu hiikamee akka gaariitti barataa jirra. Alhamdulillah. Siigalee akkas waan akkasiisan inshaallah. Jabaadhuutiin dubbisi. Amantiin yeroo jalqabaaf bu'u Rabbi subhaanahu wa ta'ala wagguu afaan oromoo afaan arabiffaatiin buuse achi booda ammoo afaan hundatti hiikamee kun ulaad. Alhamdulillah. Afaan oromootiin maa buudhide? Afaan oromootiin maa buudhabe quraan? Afaan oromootiin maaf bu'uu didde? Dirqama afaan oromootiin bu'uu qabaa? Afaan walaayitaatiin maa buudhabe? Immoo uummanni walaayitaan jiru yookaan immoo rabbiin uummata walaayitaatiif uummata oromootiif kabajaan qaboosan? Rabbi subhaanahu wa ta'ala afaan filatamaa afaan seerluga bareeda qabuun si galaami afaan addunyaa kana hundaaf galuu danda'u afaan fasiihaa ta'e seerluga bareedan qabu afaan oromoo filatamaa miti altak dhageeffadhu ka gurra lama wanti Rabbi subhaanahu wa ta'ala sii kennee afaan tokko sii kenneef maali beektaa? Gurra lamaan waa haa dhageeffattuufi baay'istee waa dhageeffachuu yaali malee dubbachuu hin yaalin. Okay? Dhageeffadhu si kan gaafate si kan deebisu anta. Wanti Rabbi subhaanahu wa ta'ala afaan arabiffaatiin buuseef maali jennaan bilisaanin arabiyyin mubiin. Afaan araba qulqulluun wanni Rabbi subhaanahu wa ta'ala buuseef afaan arabaa kun akkaan fasaaxummaa qaba. Yookaan inshaallah dabaltaniif okay. Balaagaa waan jedhamutu jira. Honga gahee amantaan afaan arabaa kun jechuudha. Honga gahee dubbii tokko ibsuu danda'a. Fakkeenyaaf leenca ka jennu kana afaan arabiffaa keessatti jechoota 1,000 jedhama. Garuu afaan oromoo keessaa jecha 5 ol naa himuu hin dandeessu. Jechuma 5 ol naa himuu hin dandeessu. Si galaami? Sababbii kana ta'eef afaan oromoo ta'ee afaan walaayitaa ta'ee afaan amaaraa ta'ee afaan ingiliz ta'ee minaaminashinii osoo hin taane Rabbi subhaanahu wa ta'ala afaan addunyaa kanaaf yoo ittiin bu'e hikmaa qabu jedhu waan beekuuf afaan arabaati Rabbi subhaanahu wa ta'ala buuse. Ergamaa isaa kabajamaa irratti jechuudha. Erga gaafa gubbatti bu'eeti ammoo fasaaxummaan isaa addunyaan laaltee akka addunyaatitti sadarkaa kenniteefii jirti jechuudha. Yoo mormiin barbaadin afaan arabiffaatiin bu'ee sillee fayyadee siifillee hiikamaatiin jira. Tayyib
osoo afaan oromiffaatiin hadha sii buusanii arabni illee akkas jettee himachuudha turte. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa kana jalaa hunda isaanii baasuuf jecha afaan addunyaa tahuu danda'u afaan ammallee seerluga gaggaarii qabu afaan arabiffaatiin buusee ergasii ammoo afaan kanaan akka atillee hiikkattu si godhe. Suuraa qamar keessatti walaqad yassarna alqur'aana lidhikri fahal min muddakir. Qur'aana kana hunda namaatiif laaffisne jedhe. Ajama ta'e, araba ta'e, kaant oromoo ta'e, walaayitaa ta'e, arabiffaan buufne hunda namaatiifuu laaffifne. Siigalee akka ittiin jabaanne gooneefi siin jedha. Rabbi subhaanahu wa ta'ala kana hunda beeka, kana hunda danda'a. Akkasuma wayita ergamoota asiin duraa ergu. Fakkeenyaaf Muusee ergee jira, Abrahaamiin ergee jira. Afaan kamiin ergee? Afaan Israa'eliin ergaatiin ture jechuudha. Rabbi subhaanahu wa ta'ala yaxkumu maa yuriid wanta xikmaa qabu qofa hojjeta. Hikmaa isaa keessaa ammoo zamana dhumaa kana afaan arabiffaatiin buusee addunyaa kanaaf laaffisuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo du'aa'ii kadhattu afaan oromiffaatiin ni kadhattaa. Sigalaami yeroo haasoytu oromiffaan ni haasoytaa. Wanti rakkoo ta'e hin jiru. Qur'aannis afaan oromiffaatiin sii hiikamaa, hadiisnis sii hiikamaa. Sila kana ta'eef yoo dhuguma mormii hin barbaadin deebisa jedheetiin yaada dabalata sii dabalaa jedha Ahmad. Akraamuddin ani lamaan si fakkaate fudhattaa odoo hin taane nama waan hin beekne si gaafataa jira jechuun yoona barsiisuu dhuguma fedhii keetirraa qabaatu ta'e. Qoyan si barsiisuudhumaa fi fakkeenyaaf tokkoffaa qubeen keenyaa fi qubeen afaan oromoo addunyaatti kan beekame hin jiru. Baay'ina qubeetiifuu istaandaardii kana eeggatee waan asii kun qabu baay'ee sirriitti si ibsira Akramuddin. Afaan addunyaa kanarraa sadarkaa tokkoffaa qabu afaan arabiffaa qofa. Amantus amanuu baattus afaan jechoota miiliyoona 2 ol qabu afaan arabaa qofa. Afaan arabiffaa qofa. Jechoota miiliyoona 2 ol afaan qabu afaan arabiffaa qofa. Ingiliffii approachdii kan inni itti butamee kaa'amee jiru yoo qabaate tokko tuqaa 5 miiliyoona tokko tuqaa 5dha. Yoo ol siqee sanayyuu kan jedhe fayyadaman kunoo intini Oxfordiin amma inni fayyadaman lafa kaaniiru almost kana jechuudha. Intini nu kan lafa kaa'amee jiru. Kun gabaabumatti waan wal bira intini bira kunna. Amma kun si deebi'ee yaada. Amma gaara gaafii kootiin ce'a inshaallah. Ati kanaafuu amantiin dura bilis. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Kanaafuu erga akkana jettan barnu uummanni Afrikaa uummanni afaan arabaatiin adda haasa'u bakka hin waamaminitti deemee jira jechuudha bakka itti waamaminitti. Rabbiin uummata kana hin beekne afaan isaaniitiin waan ittiin waaqeffatan afaan isaaniitiin waan ittiin baratan waan hin buusiniif nuti hin beekamnu maaliif amantaa arabootaaf bu'ee jala hiriirra. Nadi afaan oromootiin maaliif hin bu'inii kan jette irratti jalqaba wanni kun dogoggora seenaa hubachuu dhabuutii fi seenaa dubbisuu dhabuurraa yoo akkana jaame malee namni seenaa afaanii fi beekuu fi seenaa oromootii fi seenaa afaan oromoo beeku jecha kana ni jaajee hin yaadu maaliif jennaani quraanni kun kan bu'e waggaa 1440 maal dura afaan oromoo ammoo dubbachuu malee qubeen afaan oromoon ittiin barreeffattee ittiin barreessitee ittiin yaadee fi ibsattu kan dhufe zamana asaanaa gaafa xaaliyaanii Sheikh Muhammad Rashaad Abdulleedha. Sababii quraana baratee beekuuf sababii quraana beekuuf jecha qubee afaan arabiffaarraa kan fuudhame qubee afaan arabiffaa kan fakkaatuun qubee mataasaa hundeessee kan oromoo yaadee fi ittiin ibsattu jehee bara mootummaa xaaliyaanii wanti keessa jechuudha Haile Sillaasee keessa waan kana jalqabee ittiin barreessuu jalqabe. Eegas booda qubee amma nuti ittiin barreeffachaa jirru tan nuti yaada walii ibsachaa jirru tan nuti amma waan nu keessa jira ittiin barreessinee kitaaba jijjiirree namaaf ibsaa jirru kuni Hailee fidaa afaan Ingiliffaarraa fudhachuudhaan afaan Ingiliffaarraa liqeeffachuudhaan Hailee fidaadha waan kana dhiyoo tana hundeesse bara mootummaa
Hayilee fi bara mootummaa dhiyoo tanaa kana jechuudha. Hayilee fidaa waan kana hundeesse. Quraanni kan bu'e osoo hayilee fidaa qubee tana hundeessee qubee tana akka Oromoon itti yaadee fi barreessitee waan garaagaraa barreessitee kitaabota afaan Ingiliffaa, afaan Amaariffaa, afaan Arabiffaa kana kanaan jiran afaan Oromootti ittiin hiiktee Oromoo ibsa ittiin gootu hayilee fidaa dura hin jiru. Oromoon afaan Oromoo dubbachuu malee seera qubee kan ittiin barreeffattu hin qabdu. Amma waa'ee Isa dura immoo dhageeffadhu kan hin xumura. San dura maarree sinoo ofuma keessa nyaatu namni gaafa seenu Kanaafuu qaroomina uummata biyyaa qaroomina arabdoota natti himaa jirta barati seenaa qaroominaa fi jabdummaa arabdoota natti himaa jirta namni waa'ee amantaa haa xumuru irra na deebisaa xiyyaan akkasitti sitti himaan jiru deebisaa xiyyaa xumurume. San booda san dura hayilee fidaa dura Sheekh Mahammad Rashaad Abdullee ittiin barreessaa ture. Harargee keessatti ittiin fayyadamaa ture. Harargee bahaa fi lixa jidduutti. Waan kana immoo nama seenaa afaan Oromoo beeku gaafachuu dandeessa. Siigalee gaafa quraanni buusanii yeroo quraanni buhu afaan Arabiffaa kan jiru kamii qubeen uummanni itti yaadee fi ibsatuu fi afaan qubeedhaan hundaa'ee bu'uureeffamee lafa jiru yeroo sanitti afaan Aramaayikii, afaan Ibruu, afaan Arabiffaati. Sangee isaa guddaan afaan Aramaayikiitii fi afaan Arabiffaati. Kanaaf Rabbiin afaan Arabiffaatiin buuse. Afaan Arabiffaa afaan addunyaa tanarra yeroo ammaa jiranirraayis afaan guddaa, afaan seerluugaa akka hundatti qabudha. Siigaleemi yeroo ammaan tana erga hayilee fidaa qubee afaan Oromoo tan nuti kitaaba ittiin jijjiirannee ittiin dubbisnee ittiin yaada ibsachuu dandeenyu kana fide ammoo quraanni afaan Oromoo, quraanni afaan Arabiffaa hiikkaan isaa afaan Oromootti jijjiiramee qubee afaan Oromoo hayilee fidaa amma fide kanaan barreeffamee jira. Sheekh Mahammad Rashaad Abdullee barreessee kaa'ee jira. Ittiin hiikee jirallee afaaniinillee dubbatee itti hiikee afaan Oromootti qubeedhaanillee barreeffamee kaa'amee jira. Hanga ammaan tanaatti dhiyoo tanallee Gaalii Abbaa Ustaaz Gaalii Abbaa Boor afaan Oromoo kan amma qubee hayilee fidaa fide kanaan afaan Oromoo jijjiiree jira. San dura qubeen afaan Oromootuun jirtu afaan qubeen qabne Rabbiin Quraana maan buusin jechuun akkam? Akkasii hubachuun barbaachisaa seenaa Oromoo keessatti. Qubee afaan Oromootii fi kana fudhatte. Ammoo Rabbiin maalii fi nabiyyi wanna keessaa hin ergin yoo jette Oromoo keessaa maalii fi nabiyyi hin ergin Rabbiin yoo jette Rabbiin Quraana keessatti suuraa Nahlii lakkoofsa 36 irratti walaqad ba'asnaa fi kulli ummatin rasuulan ani ubudullaha wajtanibu xaaguuta jehee dubbatee jira. Kana jechuun hunda ilma namaa keessatti dhugumatti hunduma namaatitti ergamtoota erginee jirraa jira. Hunda namaa kana keessa kan jiru Oromoon jirti, Walaayitaan jirti, Kambaataan jirti, Afrikaan jirti, Ameerikaan jirti, Awurooppaan jirti, Eeshiyaan jirti. Hunda ilma namaatti ergamaa erginee jirraa jira Rabbiin Quraana keessatti yeroo dubbatu. Siigalee memma akkasitti fufaa amma. Innillee afaan Oromoo bakka qubeen hin jirretti akkamitti afaan Oromootiin bu'anaan jette isa rakkoon qabu ana arabdootaaf kabajaa qabaa isaan sirriitti hojjetanii jiranii afaan isaanii guddisuu bakka hundatti babal'isanii jiran. Suni jabina arabdootaati malee. Suni si deebi'eera. Filatam. Lakki meeri sarvaantiin maal deebisa? Sarvaanti kottu deebi'i. Gaafii hin qaba waan ta'eef gaafii kun eegalaayee. Gaafii geeddu si deebifne irraa fudhadhuu dhiisuun mirga keetiin adii. Maaliif nama hammam fudhachiisanu hinuma yaada kennaniif. Yaada isaa immoo sana booda abbicha dhaqeetti gamaggamee fudhachuu dhiisuun mirga isaati. Akka ta'e barbaaddu olitti si deebifne irra yaada. Akkasii gara kadhatoo. Wayyee. Dhugaa dubbachuuf deebiin ammaa asirraa deebi'ee deebii quubsaadha. Dhimmichi dhimma seenaa wajjin wal qabata. Dirqama inni jechuun qabu afaan Oromoo kan Laatiin irraa dhufe dheengaddaadhaa dhiyoodha. Quraanni kan bu'ee tureera. Kun dhimma seenaati. Amma ajandaa keenyatti deebinu tokkoffaa waa'ee teessoo sana. Lammaffaan immoo gooftaanii yookiin immoo Yesuus Kiristoosii Waaqayyodha jedhu. Waaqayyodha jedhanii amanuu namoonni baay'een. Waaqayyo erga ta'ee sarbaantii hammam barbaadara? siin gasha.
yeroo waaqayyoodha jedhamu fakkeenyaaf ofiisa waaqayyoo erga ta'ee akka du'u ofiisaa beeka. Erga du'e immoo du'ee cubbuu namoota kana akka irraa kaasu beeka. Yeroo kadhachaa turetti kadhatisaa baay'een dhaga'amaa tureera. Fakkeenyaaf yeroo gara siin irratti ba'ee wantoota garaagaraaf kadhataa turetti kadhatiin isa dhaga'amaa tureera. Gaafa garuu gara fannootti deemu na oolchi jedhee gaafa kadhate fannifamuu isaa beeka. Fedhee fannifamuudhaaf dhufe hooti yookiin immoo barbaadee fannifamuudhaaf dhufe hooti kan akka isaan jedhanitti jechuudha. Akka isaan jedhanitti maaliif na oolchi yookiin immoo xuwwaa kana narra dabarsi jedheetu maaliif kadhate waan jedhu sanarratti reetu haasa'ame waa'ee teessoo fi akkasii bar ni bo'ee jechuun waaqa kana bitire yaadi koo sii galeera ustaaz ifa sii godha. Fakkeenyaaf waaqayyoodha jedhanii amanuu waaqayyo erga ta'ee fannifamuu isaatti gammadee deemuu qaba malee kadhatee boo'uu hin qabu ture. Hin kadhatu ture. Maaliif kadhata? Na hundaa'uu ariifachuu qaba ture. Cubbuu namoota irraa kaasuu nama gargaaruu nama maaluu erga ta'ee ariifatee gara fannootti deemuu qaba ture malee akka kontentii sanaatti na oolchi yookiin immoo xuwwaa kana narra dabarsi jedhee kadhachuuma barbaachise. Hin beekuu akka ofiisaa fannifamuu erga dhufee kadhachuu maaliif barbaachise eenyuun immoo kadhate waan jiru sana. Waa'ee teessoo sanatti aansitaniitu nama isiniin falmisana nuu kaaste. Ayyee galatoomii gaafii bareedaadha. Tokkoffaa kun gaafii bareedaadha. Inni lammataa immoo akka Yoonaas inni jedhe suni Maatewos boqonnaa 12 keessatti akka Yoonaas jechuun Yoonaas guyyaa 3 fi halkan 3 osoo hin du'in gara qurxummii keessa taa'ee ba'e. Yesuus anis akka Yoonaas ilma namaatiifis halkan 3 fi guyyaa 3 gara lafa keessa turuun isaaf jiredha. Halkan 3 fi guyyaa 3 lafa keessa tureera kan jedhu inni gaafii biraatii itti deemna. Akka inni sa'aatiin ture wajjin itti deemuu dandeenya. Amma sana dhiibneeti yoo akka Yoonaas ta'e Yoonaas hin duune halkan 3 fi guyyaa 3 ture nagaadhaan lubbumaan ba'e. Akkas taanaan Yesuus hin duune. Inni gara kanaatti itti dhufuuf deemna gara teessootti adeemnu mee gammachuu yookaan abdannee na deebisuu dandeessanii. Abdanne Yesus Kiristoos teessoon nu dhaale na deebisuu dandeessaa? Kakuu moofaa keessatti kan abdachiifame jechuudha. Abdanne na deebisuu dandeessaa? Yesus Kiristoos teessoo eenyu dhaale jedhamee abdachiifame kakuu moofaa keessatti. Waaqayyoo yookaan immoo Waaqayyoon teessoo eenyu dhaala ilma keessa dhalatee abdanneen kute. Gammachuu akkam nagumaa? Kutte jira. Ayya namni biraa seenaa. Namni deebii kana deebisuu hin danda'a. Nami jedhu ergatu lakkoofsa. Taabilitee shi sigashin. Mee namoonni amantii biroo lakkoofsa tokko barreeffatu. Iyyoo beeka kunoo. Amantii biroo.